Ashamaar kafuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Humni qilleensa Itoophiyaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa eeguu keessatti muuxannoo dheeraan qaba jechuun dhaadatte. Tibbana meeshaa waraanaa haaraa biyyoota alaa irraa galfateera ka jedhamu humni qilleensa Itoophiyaa dhaadannoo lolaan ni injifanna jedhu deddeemsisuu jabeesseera. Hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa guyyaa irraa dubbii taasisaniin humni qilleensaa Itoophiyaa bilisummaa biyyattii eeguu keessatti seenaa yeroo dheeraa qaba jedhan. Ajajaan olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa waggaa 90ffaa humna qilleensaa ilaalchisee jiraattota magaalaa Adaamaa waliin yoo kabajanitti dubbii kana taasisan. Jaarmiyaan isaanii dhaabbata aviyeeshinii gameessa seenaa abbaa biyyummaa biyyattii ittisuu kabara dheeraa qabuu fi gootota hedduu kan horatedha jedhaniiru. Ayyaanni waggaa 90ffaa kun qophii guutuu humni qilleensaa qabu kan uummanni keenya dandeettii inni uume hubachuuf kakaayeffate ta'uu ibsuun magaalaan Adaamaa fi hawaasni naannoo ayyaana seena qabeessa kana waliin akka kabajan waamicha dhiyeessaniiru. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniitiin humni ittisaa keenya nageenya biyya keenyaa boonsaa fi gammachuu uummata keenyaati jedhaniiru. Kantiibaan kun waggaa 90ffaan humni qilleensaa keenyas kabaja uummata keenyaa waan ta'eef bulchiinsi magaalichaa fi jiraattonni hawwii guddaan eeggachaa waan jiraniif waliin kabajnaa jedhaniiru. Birgaadeer Jeneraal Massatee Geetaachoo akka ibsanitti waggaa 90ffaan dhaabbatichaa agarsiisa aviyeeshinii qulqullina olaanaa qabu marii paanaalii agarsiisa qilleensaa addaa ta'e leenca gurraachaa fi taateewwan biroo hedduu mata duree humna qilleensaa Itoophiyaa mallattoo bilisummaa fi tokkummaa jedhuun akka kabajamu ibsaniiru. Sagantaa kana irratti bulchiinsi magaalichaa hooggantoota humna qilleensaaf kabajaa qaban agarsiisuuf kennaa laataniiru jedhan. Haalli humna qilleensa Itoophiyaa biraa tibbana dhaga'amaa jiru waraanni naannichaa itti fufiinsa akka qabaatuuf agarsiiftuudha jedhameera. Oduu keenya itti aanuun dhaabbanni addunyaa irratti duguuggaa sanyiif falmuu Eertiraa himate. Eertiraan lammiilee ishee irratti sarbama hamaa geessaa jirti ka jedhe jaarmiyaan idil addunyaa Genocide Watch yakka biyyattii keessatti mootummaan raawwatamaa jiru balaaleffateera. Eertiraan lammiilee ishee irratti dararaa hammaataa ukkaamsaa fi sarbama hamaa geessaa jirti jechuun himate. Kana malees biyyattii wayita lolaa bara 2020 san naannoo Tigraay keessatti waraanni Eertiraa lammiilee Tigree irratti duguuggaa sanyii raawwateera jechuun himate. Gabaasni dhaabbatichaa akka jedhetti biyyattii keessatti duguuggaa gosa adda addaan raawwataa jira jechuun himate. Gabaasni kun dhaabbata Human Rights Watch wabeeffachuun Eertiraan biyyoota sarbama mirga hamaa geessan keessaa ishee tokkodha jedheera. Pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii waggoota 30 darbaniif biyyattii hoogganaa akka turan yoo ta'u, heera mootummaa bara 1997 bahee hojiirra oolchuus ta'ee filannoo gaggeessuu didaniiru. Bulchiinsa pireezidaantichaa jalatti mormitoonni siyaasaa, gaazexeessitoonnii fi lammiileen mormitoota jedhamanii fudhataman waggoota kurnanii murtii malee hidhamanii jiru. Namoonni siyaasaa fi gaazexeessitoonni 16 pireezidaanticha mormaneessa akka jiran hin beekamu. Tajaajilli waraana daangeffamaa hin qabnee fi hojiin humnaa akka rakkoolee gurguddoo biyyattiitti kaafamu. Gabaasni kun haalli lammiilee Eertiraa gaddisiisaa ta'uu ibseera. Amantiin afur qofti beekamtii kan qaban yoo ta'u, biyyattii keessatti Islaamummaa Sunnii, Ortodoksii Eertiraa, Kaatolikii Roomaa fi Luuteraanii Wangeelaa kan irraa kan hafe amantaan kamiyyuu keessatti akka hin adeemsifamne taasifameera. Amantaa jedhaman kanneenii alatti hordoftoonni amantaa biroo adamsamanii hidhamu. Kana malees lammiileen Affaar biyyattii keessa jiraatan cunqursaa hamaa jala jiraachuu gabaasaalee garaagaraa ba'an ni ifoomsu. Imaammanni mootummaa lafa isaanii irraa buqqisee aadaa qurxummii adamsuu isaanii dhorkee uummanni Affaar 57,000 gara Itoophiyaa akka godaanuuf sababaa ta'uu gabaasni kun mul'iseera. Gabaasni kun Eertiraan duguuggaa sanyii Tigraay keessatti namoota 600,000 galaafate keessatti hirmaatteetti jechuun himateera. Eertiraan waliigaltee nagaa bara 2022 mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti adeemsifame kan hin mallatteessine ta'uus akeeke. Kanaaf hanga har'aatti Tigraay keessatti yakka duguuggaa sanyii raawwataa jirti jechuun himate. Dhaabbanni kun yaada furmaataa kaa'een Eertiraan waraana ishee Tigraay keessaa hatattamaan baasuu akka qabduu fi waliigaltee Piriitooriyaa akka mallatteessitu gaafateera. Ameerikaa fi biyyoonni miseensa UN ka biraan duguuggaa sanyii Tigraay keessatti adeemsifamaa jiruuf mana murtii idil addunyaatti Eertiraa himachuu akka qaban gaafateera. Eertiraan heera mootummaa bara 1997 raggaasisuun bilisummaa amantii, bilisummaa yaadaa fi mirga walgahii mirkaneessuu qabdi jedheera. Mootummaan Eertiraa hidhamtoota siyaasaa hunda gadi lakkisee filannoo akka qabeessa gaggeessuu akka qabus waamicha taasisee jira.
Oduu keenyatti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp walgahii garee G20 irratti akka hin hirmaanne ibsuun isaanuma miidhaa jedhame. Lammiileen adiin Afrikaa Kibbaa keessatti dhiibbaa jala jiru jechuun irra deddeebiin kan himatu Doonaald Tiraamp Afrikaa Kibbaatti taa'amuuf kan jiru walgahii G20 irratti akka hin hirmaanne ibsaniiru. Pirezidaantichi ammoo yaadni kun Ameerikaa miidha jechuun yaada laateera. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ameerikaan walgahii biyyoottan garee 20 irratti hin hirmaadhu jechuun murteessuun ishee mataadhuma isheef kisaaraa guddaa kan itti fidudha jechuun yaada laate. Siriil Raamafoosaan Ameerikaan siyaasa waa lagachuu hordofti taanaan hangama kiyyaan sun hin deemsisuun jedha jechuun ibsan. Tiraamp torbee darbe fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maree biyyoottan badhaadhoon addunyaan digdamman Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti gaggeessan irratti hin argamtu jechuun ifoomsan. Kanaafis sababa ka jedhan Tiraamp Afrikaa Kibbaa keessa akka jiraatan lammiileen bifaan adiin dhiibbaan akka irra ga'aa jiru darbee lafa isaanii irraa akka fudhatamaa jiru ibsaniiru. Murtee Yuunaayitid Isteetsi kun nama gaddisiisa kan jedhan Siriil Raamafoosaan garuu Ameerikaan argamuu dhabuun walga'icha addaan kuta jechuu miti jedhaniiru. Dabalataanis gaggeessitoonni biyyoottan kaanii ni argamu. Murteen barbaachisaanis ni darbaa. Argamuu dhabuu Yuunaayitid Isteetsis kisaaraa mataa isheeti jechuun ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun tiiktookarri beekamtuun maalii hidhattootaan uummata duratti ajjeefamuuti himame. Hooggantoota magaalaa fi naannoo Tumbuktuu wabeeffachuun Associated Press akka gabaasetti mootummaa fi loltoota deeggaruu irratti viidiyoo maxxansuudhaan kan beekamtu tiiktookarri maalii Maariyaa Meecissee jedhamtu hidhattootaan qabamtee guyyoota itti aanutti ammoo uummata duratti ajjeefamuu isheetti ibsame. Bulchaan magaalaa Tumbuktuu Yeeyyaa Taandiinaa akka jedhanitti tiiktookarri Maariyaa Meecissee jedhamtu jimaata darbe yeroo gabaa magaalaa Echeel keessa jirtu hidhattoonni qabanii fudhatan. Guyyaa itti aanu galgala magaalaa Toonkaa deebisanii uummata fuulduratti ajjeesanii jedhe. Bulchaan magaalaa Toonkaa Maamadoo Yuukiinooppoo ajjeechaan sun dhugaa akka ta'e mirkaneesseera. Garuu odeeffannoo dabalataa kennuun barbaanne. Naannoon Toonkaa kun daandii laga Niijeer irratti Tumbuktuu irraa kiiloomeetira 150 fagaatee argama. Naannoon sunis bakka gareen Alqaayidaa waliin hidhata qabu Jamaat Nusrat al-Musliim ka jedhamu ka keessa socho'u yoo ta'u, haa ta'u malee hanga ammaatti gareen tokko illee ajjeechaa kanaaf itti gaafatamummaa kan hin fudhanne ta'uu ibsameera. Maariyaam Meecissee miseensa waraanaa hin turre. Garuu yeroo baay'ee uffata waraanaa uffattee fi viidiyoo loltoota deeggaru maxxansuudhaan tiiktook irratti nama beekamtu akka turte himameera. Hanga ajjeefamtutti hordoftoota 140,040 ol akka qabdu himame. Oduun biraas akka agarsiisutti guyyaa muraasa du'a ishee dura doorsisaa fi sodaachisoon irra ga'aa turuu isaa ibsameera. Human Rights Watch fi dhaabbilee mirga namoomaa gochaa kana balaaleffataa jiran. Oduu keenya birootiin manni murtii Ameerikaa maatii miidhamtuu balaa xiyyaara Itoophiyaatti mudateen lubbuun darbeef dhaabbanni Booying $28 miliyoona kaffaluu akka qabu mure. Manni murtii Ameerikaa dhimma balaa xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaatti dhaabbati Booying 737 Max ilaalchisee yeroo jalqabaaf roobii kaleessaa ilaaluu beeksise. Kanaanis kaampaaniin oomisha xiyyaaraa guddichi kun maatii miidhamtuu tokkoof akka beenyaa doolaara Ameerikaa miliyoona 28.45 kaffaluu qabu murtii kenne. Dhimmichi kun maatii Shiikaa Gaargi jedhamtu kan magaalaa Hindii Niw Deelii irraa ka'uun balaa xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaatti baatii bitootessa bara 2019 keessa uumameen lubbuu dhabde yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun balaa xiyyaara dhaabbilee wal fakkaatu irraa oomishame uumameen walumaa galatti lubbuun nama 346 galaafatee ture. Gareen abbootii seeraa mana murtii federaalaa Chiikaagootti sa'aatii 2f dhimmicha irratti erga marii gaggeesseen booda murtii kennaniin kaffaltii doolaara miliyoona 10 gaddaaf akkasumas doolaara miliyoona 10 ammoo dhiphina lubbuu ishee fi ishee irra ga'eef akkasumas wantoota biroof dabalatee kan murtaa'e ta'uu ibsaniiru. Abbaan warraa Gaargi kanaati manaa isaa balaa xiyyaaraa kanaan lubbuun darbe akka AFP'tti himanitti murtiin kenname nu gammachiiseera akka jedhan maatiin miidhamtuu kanaa murtii abbootii seeraa irra darbe ni fudhannaa jedhan. Dhaabbanni Booyingis gama isaatiin balaa uumameef gadditti dhaga'amu ibsuun namoota maatii isaanii irraa lubbuun darbe hundumaaf gadda guddaatti nutti dhaga'amaa jedheera. Innis maatii miidhamtoota baay'ee waliin walii galtee xumuraa irra ga'u ibsuun garuu maatiin miidhamtootaa mirga isaanii karaa seeraatiin itti fufanii gaafachuu qabu jechuun ibse. Nutis mirga isaanii ni kabajnaa jedhe. Itti dabaluunis abbootiin seeraa maatiin miidhamtootaa kun beenyaa doolaara miliyoona 80 hanga miliyoona 230 gidduu argachuu qabanii jedheera. Abbootiin seeraa akka dhaabbata Booyingiif falman garuu doolaara miliyoona 11.95 qofatti kennamuufii qaba jechuun dhaabbatichaaf falmaniiru.
Dhimmi kun balaa xiyyaaraa baatii bitootessaa 10 bara 2019 buufata xiyyaaraa idil addunyaa Finfinnee irraa ka'uun gara Naayiroobii osoo deemaa jiru akkuma daqiiqaa 6 qofa balali'een kufuun lubbuun namoota 157 darbu hordofee maatii miidhamtootaa akka maatii isaanii barbaadaa jiran irraa kamadde ta'uu gabaasichi ibseera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.